Waa'ee jaalala fageenyaan kan wal qabatedha. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Guyyaa har'aa jaalala fageenyaa akkamiin qabannee turuu dandeenya kan jedhu irratti ni haasofna. Qoratuu xinsammuu kan taate Andriyaa Booneer kan jedhamtu ishiin jaalala fageenyatti akkamiin eeguu yookiin kunuunsuu dandeenya kan jedhu irratti barreessitee jirti. Nutis jechama aadaadhaan jedhamu tokko ni beekna. Kan ijarraa fagaate lapheerraas hin fagaataa kan jedhu. Egaa nuti har'aa namni jaalannu ijarraa yoo fagaatu jaalallis akkanuma isaa kan deemnee maal gochuu qabnaa kan jedhu irratti kan haasofnu ta'a. Qorannoo kana irratti egaa jaalala fagoo eegnee akka turu wanti nu gargaaru ni jalqaba. Piroograamii keenya sirreeffachuu yookaan yeroo keenya sirreeffachuudha. Egaa jaalala fageenyaa yeroo jedhamu biyyuma keessa ta'ee walirraa fagaachuu ta'uu ni danda'a. Akkanumallee biyya alaa fi biyya keessa ta'uudhaan walirraa fagaachuun ni danda'ama. Yeroo kanammoo garaagarummaan guyyaaf halkan illee jiraachuu ni danda'a. Kanarraa ka'uun immoo yeroon mijataa ta'e jaalallee lamaaniif walqixxee yookaan yeroo wal fakkaataa irra ta'uu dhiisuu ni danda'a. Kunis egaa yeroo murtaa'e keewwatanii waliin haasa'uu yookaan yeroo waliin dabarsuu akkasumas yeroo kamittiyuu walii bilbilee waliin haasa'uu dandeenya isa jedhu jalqaba irratti murteeffachuu qabu. Egaa namoota tokkoof yeroo kamittiyuu wal arguun yookaan bilbilaan taphachuun akkasumas illee karaa intarneetaa taphachuun mijataa ta'uu ni danda'a yookaan hojiin inni hojjetullee kanaaf eeyyamaa ta'uu ni danda'a. Namoota tokkoof immoo akka barbaadan taphachuun haala hojiirraa ka'ee kan hin danda'amne ta'uu ni danda'a. Kanarraa ka'uun yookaan isaaf yookaan isheef kan mijatu yoo ta'e tokko isaaniif immoo kan hin mijanne ni ta'a jechuudha. Kanaafis yeroo fudhatanii haasa'uudhaan yeroo taphachuu danda'an yookaan yeroo waliin dabarsuu danda'an murteeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa inni jalqabaa yeroo ofii piroogiraam godhachuudha. Jaalala fageenyaaf kan ta'u inni lammataa immoo namni sun akka nu bukkee jirutti yaaduudha yookaan wanta nama sana nu yaadachiisu yeroo hundumaa of biraa qabaachuudha. Fakkeenyaaf faaya mormaa yookaan habilii isa jedhamu sana ta'uu ni danda'a. Sa'aatii harkaa ta'uu ni danda'a yookaan faaya harkaa ta'uu ni danda'a. Egaa yeroo kana jennu dirqama qaalii yookaan wuddii ta'uu hin qabu. Waanuma nama sana nu yaadachiisu ta'uudha qaba. Yeroo hundumaa yaadaanis ta'e hafuuraan akka nu bira jiru wanta nu yaadachiisu nu bukkee ta'uu ni qaba. Tarii suura ta'uu ni danda'a. Tarii immoo kennaa inni nuuf kenne yookaan isheen nuuf kennite ta'uu danda'a. Yoo bukkee keenya ta'e gaariidha jetti qorattuun xinsammuu sun. Yoo tokko keenya wanti nu yaadachiisu yoo jiraate jaalalli keenya otoo maan hir'isiin yookaan akkuma duraatti tarii immoo isa duraarrayyuu dabalee akka turuu danda'u yookaan akka dabalaa deemu gochuu ni danda'a. Dhugaamatti jaalalli fageenyaa eenyuufillee wanta gorsamu yookaan wanta gaariidha jedhamu miti. Otoo mijatii hundumtiyyuu waliin ta'ee kanuma filatudha yookaan kanuma barbaadamudha. Garuu dhimma jireenyaa ta'ee egaa yeroo hedduu walirraa fagaachuun yookaan adda ba'anii jiraachuun ni jiraata. Egaa qorannoo tokko irratti namoota wal bukkee ta'anii jaalala deemsisan yookaan wal jaalatan irraa fageenyaatiin namoonni wal jaalatan jaalalli isaanii jabaa ta'ee ni argama. Wanti kun yeroo hundumaa miti, yeroo tokkodha. Namoonni yeroo walirraa fagaatan tokko isaaniif imeejiin isaan sammuu isaanii keessatti uuman yookaan waa'ee nama sanaa yaadan wal bukkee ta'urra wanta gaggaarii ta'edha irra caalaa yaadatu. Kanaafidha yeroo tokko keessatti uuman yookaan waa'ee nama sanaa yaadan wal bukkee ta'urra wanta gaggaarii ta'edha irra caalaa yaadatu. Kanaafidha yeroo tokko jaalalli fagoo jabaataa ta'e kan argamu. Namoonni warri kun warri yaabee tufaadha balballi isaanii. Waa'ee jaalala fageenyaan kan wal qabatedha. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Guyyaa har'aa jaalala fageenyaa akkamiin qabannee turuu dandeenya kan jedhu irratti ni haasofna. Qoratuu xinsammuu kan taate Andriyaa Booneer kan jedhamtu ishiin jaalala fageenyatti akkamiin eeguu yookiin kunuunsuu dandeenya kan jedhu irratti barreessitee jirti. Nutis jechama aadaadhaan jedhamu tokko ni beekna. Kan ijarraa fagaate lapheerraas hin fagaataa kan jedhu. Egaa nuti har'aa namni jaalannu ijarraa yoo fagaatu jaalallis akkanuma isaa kan deemnee maal gochuu qabnaa kan jedhu irratti kan haasofnu ta'a. Qorannoo kana irratti egaa jaalala fagoo eegnee akka turu wanti nu gargaaru ni jalqaba. Piroograamii keenya sirreeffachuu yookaan yeroo keenya sirreeffachuudha. Egaa jaalala fageenyaa yeroo jedhamu
biyyuma keessa ta'ee walirraa fagaachuu ta'uu ni danda'a. Akkanumallee biyya alaa fi biyya keessa ta'uudhaan walirraa fagaachuun ni danda'ama. Yeroo kana immoo garaagarummaan guyyaa fi halkanii illee jiraachuu ni danda'a. Kanarraa ka'uun immoo yeroon mijataa ta'e jaalallee lamaaniif walqixxee yookaan yeroo wal fakkaataa irra ta'uu dhiisuu ni danda'a. Kunis egaa yeroo murtaa'e keewwatanii waliin haasa'uu yookaan yeroo waliin dabarsuu akkasumas yeroo kamittiyyuu walii bilbilee waliin haasa'uu dandeenya isa jedhu jalqaba irratti murteeffachuu qabu. Egaa namoota tokkoof yeroo kamittiyyuu wal arguun yookaan bilbilaan taphachuun akkasumas illee karaa intarneetaa taphachuun mijataa ta'uu ni danda'a yookaan hojiin inni hojjetullee kanaaf eeyyamaa ta'uu ni danda'a. Namoota tokkoof immoo akka barbaadan taphachuun haala hojiirraa ka'ee kan hin danda'amne ta'uu ni danda'a. Kanarraa ka'uun yookaan isaaf yookaan isheef kan mijatu yoo ta'e tokko isaaniif immoo kan hin mijanne ni ta'a jechuudha. Kanaafis yeroo fudhatanii haasa'uudhaan yeroo taphachuu danda'an yookaan yeroo waliin dabarsuu danda'an murteeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa inni jalqabaa yeroo ofii piroogiraam godhachuudha. Jaalala fageenyaaf kan ta'u inni lammataa immoo namni sun akka nu bukkee jirutti yaaduudha yookaan wanta nama sana nu yaadachiisu yeroo hundumaa of biraa qabaachuudha. Fakkeenyaaf faaya mormaa yookaan habilii isa jedhamu sana ta'uu ni danda'a. Sa'aatii harkaa ta'uu ni danda'a yookaan faaya harkaa ta'uu ni danda'a. Egaa yeroo kana jennu dirqama qaalii yookaan wuddii ta'uu hin qabu. Waanuma nama sana nu yaadachiisu ta'uudha qaba. Yeroo hundumaa yaadaanis ta'e hafuuraan akka nu bira jiru wanta nu yaadachiisu nu bukkee ta'uu ni qaba. Tarii suura ta'uu ni danda'a. Tarii immoo kennaa inni nuuf kenne yookaan isheen nuuf kennite ta'uu danda'a. Yoo bukkee keenya ta'e gaariidha jetti qoratni xiinsammuu sun. Yoo tokko keenya wanti nu yaadachiisu yoo jiraate jaalalli keenya otoo maan hir'isiin yookaan akkuma duraatti tarii immoo isa duraarrayyuu dabalee akka turuu danda'u yookaan akka dabalaa deemu gochuu ni danda'a. Dhugaamatti jaalalli fageenyaa eenyuufillee wanta gorsamu yookaan wanta gaariidha jedhamu miti. Otoo mijatii hundumtiyyuu waliin ta'ee kanuma filatudha yookaan kanuma barbaadamudha. Garuu dhimma jireenyaa ta'ee egaa yeroo hedduu walirraa fagaachuun yookaan adda ba'anii jiraachuun ni jiraata. Egaa qorannoo tokko irratti namoota wal bukkee ta'anii jaalala deemsisan yookaan wal jaalatan irraa fageenyaatiin namoonni wal jaalatan jaalalli isaanii jabaa ta'ee ni argama. Wanti kun yeroo hundumaa miti, yeroo tokkodha. Namoonni yeroo walirraa fagaatan tokkoon isaaniif imeejiin isaan sammuu isaanii keessatti uuman yookaan waa'ee nama sanaa yaadan wal bukkee ta'urra wanta gaggaarii ta'edha irra caalaa yaadatu. Kanaafidha yeroo tokko jaalalli fagoo jabaataa ta'e kan argamu. Namoonni buddeenaaf walirraa fagaatanii yookaan bakka garaagaraa jirtan egaa yeroo tokko wanta gaariif illee ta'uu ni danda'a yookaan deemsa sana keessa jaalala dhugaallee adda baastanii beektu yookaan jaalala deemsa keessa yookaan qorumsa keessa jabaataa ta'e illee qabaachuu ni dandeessu. Egaa yeroo kanadha wanta sin yaadachiisu yookaan nama sana sin yaadachiisu yeroo hundumaa of bira kaawwachuu kan qabdani. Jaalala fageenyaa jabeessuuf kan fayyadu inni sadaffaan lamman keessanii qamaa kan jedhudha. Kana jechuunis tokkoon keessan gargaaraa tokko keessan immoo gargaaramaa ta'uu qabdani. Lamaan keessaniyyuu humna qabdanii fi dandeettii qabdaniin hojjechuu qabdu. Fakkeenyaaf namni tokko biyya alaa deemuu danda'a hojiidhaaf. Namni tokko immoo biyya keessa jiraachuu yookaan biyyatti hafuu ni danda'a. Yeroo akkana ta'utti yeroo hedduu namni jaalallee biyya alaatii qabu ofiisaa hojiin hojjetu yookaan waan ittiin bululleen hojjetu namuma biyya alaa deeme sana yookaan jaalallee ala jiru sana eegeeti jiraata. Jaalalleen biyya alaa deeme sun immoo dhama'ee yookaan dhamaatee qarshii argatu gara biyyaatti ergiti. Inni biyya keessa jiru immoo callisee mataa'ee harka jaalallee isaatii eegaa. Kun yeroo hundumaa miti, yeroo hedduu garuu ni argama. Akkuma beekamu jireenyi biyya alaa kun salphaatii miti. Kanaaf tokko alaatiitu dhama'u jaalalleen tokko immoo biyya keessa taa'ee kan tokko alaatii dhama'ee erguudhaan jiraachuun ni ulfaata. Hariiroon jaalalaa immoo dadhabina lamaaniin malee dadhabbii nama tokkootiin kan hundaa'u yookaan kan guutu miti. Nama tokko irratti ba'aa wanta ta'uuf nama fufsiisu yookaan fiixaan nama baasisu. Akkuma dhageenyu obboloonni keenya keessumaa shamarran gara biyya alaa deeman achi deemanii dhamaanii qarshii ni ergu. Jaalalleen isaanii immoo as callisee mataa'ee hojii kootiin yookaan kanan baradheen hojjaa hin arganne jedhee taa'ee dhagaa ho'isa. Ishiin achi iji namaa ishee riibaa halkaniif guyyaa dhama'aa dadhabaa qarshii walitti kuusti. Qarshii walitti kuuste sana immoo gara biyyaatti ergite minibaasii nuuf biti, mana jireenyaa nuuf ijaarii,
jireenyaaf wanta ta'u tokko nuuf sirreessi jettee qarshii argattu hunda yeroo ergitutti booda irrammoo ani kaadhimmaa nan qabaa jaalallee nan qabaa jettee gara biyya isheetti yeroo deebitutti inni haadha manaa fuudhee qarshii isheen ergiteetti mana ijaarratee mana isaa ho'ifatee kan ishee eegu